Nagarra. Hello. Oye, Mube. Jirta. Agami. Alhamdulillah. Jirra, muchawi. Sida barsame. Malagli da balera. Inta afi ittini. Akan sibira tinfidu. Oh? Akan sibira tinfidu malagli da balera. Debe mo yeron simmoka geroga baba ke samiti. Dia tokko boddi daga indiru. Inta afi. Berri mengete. Beri sitani ma WhatsApp iran. WhatsApp ki, WhatsApp ki yana. Kanan jirta mo sa tinduf te topada. Isumanja. Ayo WhatsApp isi bisa wali asomna. Aku mati duf te tirufa aku mati. Ojigal te tigal famashi. Ayo. Tadu bisa WhatsApp. Nishi botigo. Yoller sit. Mal jetta ga. An jara yuke summe sun dande nya chudu mafi lama ni nyawm kamifu wa marba dandu badda yon wa hunda ka dibase ni maratu ni gubattu am faga denjira hatemiti ojjede tan birri amma birri ko bari bata ko kuma shanta mafuta digasti randen tanu nama to ko tingar gara jira tikanyada ronam ni dangala tibe dangan telanjut isa kali don jadi dati moto murara yonan ni kali do wallahi si jalan be natikeniti bare cengala de badan nama galatati ala warri na firwan fati warra bolanjara do warri monati mu fati warra bolanjara malen numni wala ma galati dugara je chike nana arabeta matuna arse ntalati debiya faitina afetu jira Mube ntalati shaytan asrate se Mube to kuma jira sa to tetunar se laman ninyaw namoni kum nisadi bisadi amana rabbi sitato girigiri number pada bare che mali game ni ko mbe kam ne malle warin na game daga ha bori game ni ko wari wa bita chut ndande jes bitata ko pa game ka tawatar mojo khari wajini giddudan be sabona ba akasi jadi ga to kum Mube, ela. Mube roto kitte dega to ko man nebeta noi anaka kan gote chu akana makeza na mara bebega nama hojjeta tu kamin ra wallahi na fato kongo anaka to hojjeta tu number bada ofi na hojjeta tu number bada wante fi nama sister na brasa na hojjeta unda sa number bada na don jare man nebeta isin jare man yani mirkitina ma wal ye chike se dan jere fudera ye chike se da to kum kalido nyata sinjen to kumba kalido ye chati yete sirri mit sin nyandi ye chati yete ibandi bat sirrira sigale namo tumi ra ke sana galche nan ye akan sila do fe ol galeti akabirati ni tinayre to kuma takabu ya ko na kabaju bari nas kayeme be ne faras kayeme gana nas kayema wallahi alazim da wala yo jala gase nas kayema ni wambira tokko walmata koy sagalen ko jira Mubarak jira injira why video no jadde jolle ne ra warabani video na sirla asi live irratti dubbadde warabani gal lakisan tokko fanin de bikenna kam Mubarak le sirla kase yen kalidon saiba kiya Mubarak saiba kiya eenyutu maallaqa kee kennisiin hin jenne bira taa'in sitti mammallee kuno eenyutu deemii maallaqa kee kennisiin hin jenne Mubaarakitti deemii kenni hin jenne isa natti na gaafatte jalqaba jechuudha sun sirrumaan jedhee bar hiriyaadha eeyyen hiriyaadha akkasuma kaalidoon eeyyen hiriyaadha garuu isaan biyyaa baa jedhan isaan Dubaay raqaa jenne Mubaarakiin Dubaay raqaa jedhan hin jenne erga dhaggeeffadhu erga hin jenne hadha jedhi erga na fiduun kenna olle erga akkan sakandii keessa dhufuun bete Mubarak nana mana deebitee bisaan Mube itti kennaa jechuun deebitee bisaan koy video sana kanan jedhe eeyyen Mubarak hiriyaa kooti eeyyen hiriyaa kooti
Mubaarakiin walitti dhufeenya qabna eeyyen dhufeenya qabna. Garuu amma Mubaarakiin biyyaa baa abaluun biyyaa baa isiniin hin jenne hin jedhe. Sana annati naan jette na gaafatte jalqaba. Hin jenne dhuguma kan hin jenne bar osoo hin jedhe jedheera hin jedhe. Hin jenne beeksisa si hojjedhee hin beeku. Akkuma ati jette qe'ee isaan beeka onni nyaatellee qe'ee isaa balleessuu dandeenya hin jedhe malee maatii isaan beeka. Akkasuma hin jedhe malee abbaan karaa ittiin bahuun Andimu nama Dubai keessa galu maa namni keessaan beeksisan hojjedhu naan jedhee waa'ee Dubai isinillee adiiftanu namni afaaniin na gaafatee jennaan rakkoo Dubai ittiin galu beeksisa hojjechuu hin barbaadu rakkisu jennaan lakki waa'ee rakkisuu miti nama tokko ta'a malee booda rakkoon dhufuu nuudhu isin immoo maqaa koo qabatee rakkoo itti seenaa ani hojjedhu jedhee nama harka keessaa fudhatee taa'e hin beeksisa. Takkaa viidiyoo tokko amma honaatti hojjedhee hin beeku namaa waa'ee daldala Dubai. Dubai na baluun naqaa jedhee viidiyoo waraabee poost godhee hin beeku. Ibsa abbaa jaalalaa. Qabrii godhe ibsa. Qabrii godhe kana finnee kana. Inni amma qabne finnee kana lambee kaa dandaate deemtuu ibsa. Obsi. Ayyee. Ibsaa tokko dagacheedhaa hojii kee Fuwaad biyyaatii fi Fuwaad. Ibsa abbaa jaalalaa himannaa dhufe. Okay. Fuwaad biyyaatii fi Saadiq tokko jala jiru. Olgalchaa modii sadii rakkoon qabu galchii kanaafi Mubaarakitti yoon siqillee si qabeera inni gidduun si qabee kee inni talkiin maal jedhe tokkummaa maaliif nan galchi dheedhee balaa sitti buusaaraan isii galchee ibsa abbaa jaalalaa. Tokkummaa rakkoo qabdu tokkummaa mataan kee nama Mubaarak himatu deemu jedhu hin galchuu jedhu. Turkiin nama tokko nama maaf waa biyyaa jalaa barreessaa jiru bar. Nama Mubaarak himatu mara inuma hin galchuu jedhu waan kanan dhugaa amma ta'u. Fidii galchi gati fidii galchi. Wallaahi watirlaasa amman dubbii tan argan. Nama hedduu dhufee natti himata tokkummaa bira dhaqaa awwaan akkanaan dalagu jennaan aboo nama Mubaarak himatu mucaan gaduma darbaa'u carraa kadhee tan dadhabee naan jedhu wallaahi laziim an kijiba tokko sirran kaa'u. Shoo wallaahi baga jettanii. Baga jettanii eenyunaa darbi jedhee. Kundallaa daaba. Arrabsaa barbaaddan eenyunaa darbi jedhee nama neemachuu dhufe. Kundallaa daabaa keessaa bahu. Nama neemachuu dhufe faasal baatu ta'edha. Namni inni kun daabaa cabsee dhufe. Qooy amma dubbii irraa macarashaati. Mubaarak dhaggeeffadhu. Arra duniyaa boru aakhira soomana addeem rabshaafis hin tollu sii galee dhaggeeffadhu. Maa laafifte ibsaa koo. Dhaggeeffadhu Mubaarak dhaggeeffadhu. Rabshaa laafsifte. Yoomi rabshaa godhee beekan. Wallaahi iddoo kana rabshaa gootee jennaan aliyyi. Mucaan inni nyaates keessanii inni irraa liqeeffadhes keessanii dhaqaa walirraa fudhaan jedhe deebiin koo ammas kanuma. Inni nyaate keessan dhaggeeffadhu. Inni nyaate keessan miileen afur inni irraa liqeeffadhe 250 waliin gitu irraa fudhaatti kennaa. Kun keessanii eenyuun mari'atteetti kan itti taasisan? Eenyuun mari'atteetti kenni ati keessa jirtaa gaafa inni liqeessu hin kaffallu. Maallaqa namni si liqeessee fi maallaqa nama si achi barbareessi nyaate isa walitti fiddare. Ibsa ati tuu nama dhugaa taate mucaan kun saahiba kiyya birrii nyaatame jettee sagalee nyaataata dura ana dura himate. Bar Mubaarak ati fiifuu sagalee fiifuu taataa sagalee namni si ta'u hin jiru namni guddaa si jira kanarraa nyaate ati namni. Ishee 200 amma gaa birrii 200 wayii haa ta'u saahiba kiyya ibsa yoo dhuguma jaalalli jiraate biyya faranjii jirta. Maanutti taphatte maanutti taphatte tarmee kana rabbii jedhi nan jibbinin jedhe rabbii jedhi jibbine Mubaarak maal irraa si jibbine nan jibbine narraa kafaline eeggadhu ka narraa kafaline eeggadhu akkamitti naan hin jenne nan kafalaa geema taphadheetin kafala naan jettee walii akkaawuntii walitti ergine amma narraa kafale wallaahi ibsa dhuguma jaalalli kanaa sii gidduu 150 dhabdee qaallichi taatu akkas intala haadha yeroo san lubbuu hambisee fi achirra dhufee furmaata san sirraa fure jazaan san ta'eeti badrii irraa maallaqa kan isin nyaate kaan fira isaati ganda keessanii kunis keessanii achi walirraa fudhaatte Mubaarak. Ibsa sinna aarsee naan akka No yoo dhugumaan akkas jettee badriinis lammata dhufee nan gaafatin maallaqa Lakki isaa gaafate lakki la gaafachuun nisu ibsaa koo biriida nuun kaffalaa ture beektaa hin beektaniti walumaan beekna. Biriida nuun kaffalaa ture isa dhugaa yoo barbaadde jechuudha. Biriida nuun kaffalaa ture namichi inni naa beellamee na liqeeffachiisis na dhawwatee yesse na dhawwateera lolicha dhabeera rabbiin bira rattan fudhaa kan isa kanaan monan kennaaf ibsa. Garuu please gastiin ittiin barattee irraa naasee nanaara amantara tokko saarraa jedhamti Faransaayii jirti biriina irraa qabdi. Sababii isiin dhattee gastiin itti bilaalii naa qabsiistanii hin kennuun jedhe. Bar gastii sirratti bananneeti sirra banannee bar namni oduma namni waa'ee keetti wanne naan dhiisaa
waan kana carraa kannaa finaanaatiin jettee kaane daanee bar namni sirra haasa'ee hin jiru. Liivira jira jeen sirra dawwalee hunda achirraati liivira jirta. Rakkoon bakka jejaan ishibsa amma 50 kenna jedhuftu 50 kenna jettaan 50 kenna inta Okkee amma waan tana 50 akkaawunti sirratti ergisanii jiru naqiif mu bara. amma kenni 50 kenna wal Inooti amma waan tana naqi anaa atti majee jettaan gabadhu qaabdu domaa jedhuftullee akkasuma 50 raafu jettaan tullee wallahi 50 sitti amma akkaawunti ilaa sirratti ergeetin jira seem ilaali akkaawunti san kuma 50 ishakku garu deem Facebook ilaa. shakku nan kenna Ya, kuma 50 san kanniif wani na cin kun jiruuf amma milyoon haatiin raawwanne itti sun. mala baasa eshi kuma tokko natti miga kuma tokko Okay. Nobs. ya rabbi deeni nama narraa baasi Tokkummaa taati baasi qabsiise kaa ibsaan abbo. Saayileentii si qabsiise. Oi. Ani torbiin qabe bar. Tokkuma. Hussein Qasim bar Qasim Mobaayila kana keessaan miseenjera qaba. Mobaayila kaaniin seenaa nagalchi. ishi diser Oyna. messengeraan ergiti wana kata si agarsiisa ibsa Miseenjera keessan jirti akkaawunti Monitor ibsaa seensisa. akkaawunti miseenjera keessa duraan si erge wayna amma si ergeen. mi amma ya rabbi tu ramadan ingeen narraa kaffali Amma kana godhaa deemna guys. Amma carraanaa kennaa hime yeroo tokko. Oi mee maal 50 kulliqiidha tokkummaan laalatu waa illiqii maal kabati laallatama tokkummaa liqii namarraan fuuta Ani warra Mubaarakitti faa maallaqa liqeessitu kan naa arguti yeroo. laa maali anaan kennine tokkummaa biricha Maali bar anaan kennine tokkummaa intala tokkotu iyyuu haati lukkufannaan dhaggeeffadhu intala tokkotu haati lukkufannaan gastii irratti kenname ismi amma natti kaasini meelee sun deebisi ibsaanuma deebisi. kuma tokko laa Ibsaa deebisaa guys. waa hin qabu Maalirri mobii gootan siifu? Sila kaadaanoollee kaffalte. Siifu maalirri mobii baga gootan? harki koo jiraate laa tokkummaa laa baga harki koo jiraate Deebisaa mucaan Silaa mobii sibbuu seenaa jedhama. gootan. Haala bubee. Hai ayyee Mubaarak kuma takka. mooditara na deeggara jira bar mooditara keessa mooditara Master deebisi deeggara mucaan marii mobii gootan. tokko oromiyaadha No, inuman reedu fa. Master deebisi siifu amma deebisi. Oromiyaa Mucaan leeveliin siifu tokko kan. Oromiyaa Uummanni maa torbaatamii kolfa. ja'a Guddisaa waarshii waliin guddisaa. Duwwaa. Waandoe. duwwaa 39 Galchaa'e. Duwwaa 62. duwwaa 62 Ibsa. Ahmad Yusuf. Qoy oromiyaa ganaa irra galame maal boleessu nama guddaa Anaan guddisi mucatti anaan. Azar bank kan jedhamu jira Azar bankii irra dhaqee gale Rabbi horeessu godhe barana. Azar bankii irra galla waan ta'e naaf fide oromiyaa